Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, my name is from Saudi. Today I come to with new education. This channel is your channel. If you follow this channel, you can learn many things. Please don't forget to subscribe. Jalqaba irratti maqaan koo Firoomsa Abdii jedhama. Har'a barnoota haaraa tokko qabadee dhiyaadhe. Chaanaliin kun chaanalii keessanii yoo chaanalii kana hordoftan waan baay'ee keessatti baratan abdii qaba. Maal subscribe gochuun irratti jala kan maali jalqaba irratti warri chaanalii kana maamila taatan bara nagaan gara chaanalii keenyaa dhuftanis ni jecha warri chaanalii kanaaf maamila hin ta'in subscribe godhuudhaan maamila keenya taasisan hin jenna. Barnoonni keenya inni irraa barnoota waa'ee afaaniiti. Innis kutaa takkaffaa qabadee dhiyaadhe paartii waan maal jedha use English and Afaan Oromoo in daily life jedha. Afaan Oromoo fi Ingiliffaa jireenya keenya guyyaa keessatti fayyadamuu jedha. Nama lama waliin haasa'uu deema. Nuti waan isa waliin haasa'uun kanarraa afaan barraa. What is your name? What is your name? Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? My name is afaan Ingiliffaatiin gaafa maqaa kee himtu. My name is, for example, my name is Firoomsaa. Maqaan koo Firoomsaadha. Maqaan koo Firoomsaadha. What are you doing now? What are you doing now? Amma maal gochaa jirta? Amma maal gochaa jirta? I'm sitting down now. I'm sitting down now. Amma taa'uttiin jira. Amma taa'uttiin jira. How are you? How are you? Akkam jirta? Akkam jirta? I'm fine. Or I'm good. You can say both. Lachuutu tokkuma. I'm fine. I'm good. Ani nagaadha. Ani nagaadha. How are you? Akkam jirta? I am good and you? I am good and you? Ani nagaa kooti. Ati hoo? Ani nagaa kooti. Ati hoo? Are you a student? Are you a student? Ati barataadha? Ati barataadha? Yes, I am a student. Iyyee, ani barataadha. Yes, I am a student. Iyyee, ani barataadha. Where do you live? Where do you live? Eessa jiraatta? Eessa jiraatta? I live in Haramaya. I live in Haramaya. Haramayaan jiraadha. Finfinnee jiraattus bakka fiti jiraattus. I live in Finfinnee. I live in Adama. Finfinneen jiraadha. Adamaan jiraadha. Jettaa jechuudha. How old are you? How old are you? Umriin kee meeqa? Umriin kee meeqa? I'm 15 years old. And you? I'm 15 years old. And you? Ani waggaa 50. Ati hoo? Ani waggaa 50. Ati hoo? What is your father's name? What is your father's name? Maqaan abbaa keetii eenyu? Maqaan abbaa keetii eenyu? My father's name is Abdi. My father's name is Abdi. Maqaan abbaa kootii Abdiidha. Maqaan abbaa kootii Abdiidha. What did he say? What did he say? Inni maal jedhe? Inni maal jedhe? No, he didn't say anything. No, he didn't say anything. Lucky.
inni humaa hin jenne. Lakki inni humaa hin jenne. What time is it? What time is it? Yeroon meeqa? Yeroon meeqa? Sa'a gaafachuu fedhe. Sa'a meeqa? It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Sa'aatii 5 ta'eera. Sa'aatii 5 ta'eera. What is the price of it? What is the price of it? Gatiin isaa meeqa? Gatiin isaa meeqa? It is expensive. It is expensive. Mi'aadha yookiin qaaliidha. Mi'aadha yookiin qaaliidha. Afaan Ingiliziitiin expensive yookiin ammoo namni gatiin isaa meeqa yoo si gaafate maallaqaan simuu dandeessa. It is 50 bir. It is 25 bir. Hamma inni teessan himtaa jechuudha. What's the price of it? What's the price of it? What kana jechuun what is the price of it? Gatiin isaa meeqa? Gatiin isaa meeqa? It is cheap. It is cheap. Rakasaadha. Rakasaadha yookiin ammoo rakkisha jechuudha. What do you want? What do you want? Maal barbaadda? Maal barbaadda? I wanted to take this one. I wanted to take this one. Kana fudhachuun barbaada. Kana fudhachuun barbaada. Where do you want it to go? Where do you want it to go? Eessa deemuu barbaada? Eessa deemuu barbaada? I wanted to go there. I wanted to go there. Achi deemuu barbaada. That's a mistake, I'm sorry. Achi deemuu barbaada jechuudha. Achi deemuu barbaada. What do you feel? What do you feel? Maaltu sitti dhaga'ama? Maaltu sitti dhaga'ama? I didn't feel anything. I didn't feel anything. Humaatu natti hin dhaga'amne. I didn't means waan dabre. Humaatu natti hin dhaga'amne. Humaatu natti hin dhaga'amne. I didn't feel anything. What is this? Waan sibirii tokko gaafachuu fedhe. What is this jettee gaafatta. Kuni maalidha? Kuni maalidha? This is a book. This is a book. Kuni kitaaba. Kuni kitaaba. Where do you work? Where do you work? Eessa hojjetta? Eessa hojjetta? I work in hospital. I work in hospital. Hospitaala keessaan hojjedha. Hospitaala keessaan hojjedha. What do you like? What do you like? Ati maal jaallatta? Ati maal jaallatta? I like coffee. I like coffee. Ani buna nan jaalladha. Ani buna nan jaalladha. How much does it cost? How much does it cost? Gatiin isaa meeqa? Gatiin isaa meeqa? Kana dura daalle immoo what is the price of it? Jechuudha tokkuma gatiin isaa meeqa jechuudha. It is 50 bir. It is 50 bir. Qarshii 50. Qarshii 50 jechuudha. How the weather is? How the weather is? Haalli qilleensaa akkam? Haalli qilleensaa akkam?
How the weather is. Haalli qilleensaa akkam. It is cold. It's cold. Ni qorra. Ni qorra. Yoo haalli qilleensaa ho'e immoo it is hot. It is hot. Ni qorra. H-O-T. This is the end. Thank you. Thanks a lot for watching this video. Next time I will come with part 2. Goodbye for now.